Isaa ooltu hin ooltu jechuudha. Xaaqaan gasii darbanii si jeessu jira. Miilli kun taan kajalaa olii ta'ee jira. Kaanis dhiirriinis akkasuma kan ammaa manamaa kan dhiinu jira. Osoo barumsa tokko hin eebbifamin ka doktooran tahin ka injiinaran tahin ka shufeeran tahin makiinaa uffachuu ka makiinaa tolchuun tahin. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuune kabajamtoota kiyya hordoftoota kiyya nagaa qabdanii an nagaadhaan qaba isinoo nagaa naa qabdanii nageenyi rabbii bakka jirtanitti isin hundinuu isin biraa jiraatun jaa akkasumatti illee warreen gartee na jajjabeessu jirtanii fi warreen du'aayiidhaan na bira dhaabbattaniis galatoomaadhaan isinin jaa isinin galatoomfachuu barbaada hedduu takka galatoomaan isinin jaa warreen gartee akkuma kiyya rakkattanii mana teessanii kan mana rabaa teessanii kan biyya teessanii kan biyya ambaa teessanii gartee viidiyoo keenya kana hamtu toltuu warra hamtu hojjetuu fi toltuu hojjetu hundaa waliin daawwachaa jirtan san gubbaadhaan koomentiidhaan yaada dabalataa kan nu gargaaru kan nu kennitanis galatoomaan isin jaa kanneen nu bilbiltanii gartee yaada keenya irratti gartee akka sirroof nu godhaa jirtanis galatoomaan isin jaa warri nu komattanis galatoomaan isin jaa kominteessan dalagaadhaa akka gartee badiirraa deebinu nu gooti malee akka badii yaanu nu gootu nuti gaa gartee miti yoo isin yaada nuun kennine beekadhu wanni silaa hojjennu hin jirtu beekadhu yoo isin viidiyoo teenya tan laaltanii gartee miti haala gaariirra jirtanii haala badarra jirtanii daawwitii teenya jechuusin galatoomaan isin jaa kun hundinuu yoo isin hin jiraanne hojiin takkallee nuun hundinuu waliin bareenna mukni baala malee hin bareedu osoo isin hin jiraanne kan wal miidhus asumaa wal miidha kan gartee waliin miines asumaa waliin jiraata jechuu bareeda keessaanii kan gartee qilleensarraan gartee akkaataa itti jirru jiruuf jireenya keenya nu waliin qooddatanii isin gargaarraa gaarii hojjedhaadhaa waan hamtuun hojjetinaa rabbi isinaa erkuu nuun jettanii gartee karaa rabbiitiin nu qabdanii gartee miti akkaataa gartee hojii sirrii hojjennu kan nu godhaa jirtan guutuun keessanuu galatoomaan isin jaa akkasii isin hundaa galatoonfachuun barbaada jechuu fedheeti warreen manguddootiis warreen gartee sheekotiitis warreen gartee shabaabaatiis warreen gartee konfileessaatiis isin hundinuu kaan obboleeyyan kiyya kaan haadha abbaa kiyya kaan ummaa kiyya kaan obboleeyyan narra gurguddaati kaan hiriyoowwattan kiyya guutuu keessanuu kabajaan isiniif qaba waan na jaalattaniifis galatoomaadha waan na dinqisiifattaniifis galatoomaa waan na arrabsitaniifis galatoomaa gartee warri na abaartan faan hedduu takka du'aa'ii naa godha gartee afoo naan illaayi warri keessaan dawwalee naan joos jira warri koomentiidhaan naan joos jira guutuu keessaniifuu aan gama kiyyaan afoo naan illaayi dhiifama isinii godheetiin jira ammoo isinillee rabbi isin argu warreen dhiifama naa godhuu hin dandeenye jechuudha dhiifama naa godhaan jaan gama kiyyaan rabbi irratti isin dhiise akkasigaa hundumaafuu waliin bareenna nuti qaama tokko dhageessanii nuti qaama tokko nuti oromoon nuti muslimni guutumaan keenya warri musliman ta'inis nuti obboleeyyanii ilma namaa ta'ee namni gartee miti Itoophiyaan guutuun nu obboleeyyan keenya warreen afaan walii hin beeknes kan afaan walii beeknus guutuun keenya obboleeyyan takka illee duuban deebinaa jechuu fedheeti. Akkasuma ammallee hojiin keenya babbareedduun akka isin bira geessu maal godhuu qabdanii beektanii bakka diimtuu san yookaan gurraattii san sabiskiraayib gootanii addeessitanii laayik sheer godhuudhaan nu bira dhaabbachuu qabdan maaliif jennaan warri gartee hagoogama addaa keessa jiru warri bayyanoota hin qabne jira isaan san bira ga'ee miidhaa akkanaa kanarra warri jirtan ol baasaa gara qabatanii kan gartee mana keessa jaartii miidhu jirtu jira kan mana keessatti jaarsi miidhu jiru jira gartee mi ol baafadhaa akka nuti gartee isiniif agarru karaa sirrii jira sirriirra wal keenya maaliif alhamdulillahi rabbil aalamiin faranjiin haa galatoomtu kan gartee waan kana kaameraa adda addaa kana nuuf gootee yaada kana akka gartee namu biyya jirutti wanni gaariin akka nama hunda bira geessu hamtulleen akka nama bira geessu gartee
akka hagoogomanii mana keessan teenya kan nu godhan haa galatoomanii. Kana jechuun kiyya maaliif teekinooloojii kana fayyadamnee waa hedduu dhimma ba'uu danda'u qabna. Keessattuu nuti ilmaan Oromoodha irra guddaan keenya barumsa hin qabnus hin beeknus kan gartee telefoonuma gartee harkaa qabu kanaawu sabiskiraayipii sanuu akka itti gadhaa'u hin beekne jira. Kan yuutuub kanaa bakka jiru dhagartee harkee dhaqee arraan tana oduu maaltu jira waan haarenii maaltu jira akka televizyonaati jechuudha irra gadhuqee yaada namaa kan viidiyoo namaa tana hundaa'uu irra deemee daawwachuu hin dandeenye jira. Maal jettanii bineensa zaappiyaa fi maal jettanii waan walii sheer godhanii kanaan walumaa sheer godhaniituma imoo bichaa banatee feesbuuka bichaa banatee wooma namni poostuu godhu kana qofa bas suuruma namaa tana walii qaqqabee kaanis imoodhaan janajaneetuma ofirraa bee deemu jira. Akkaataa qilleensi gartee haala yeroo ammaan tanaa bayyanatumsa kana keessatti deemaa jiru kana kan quma qabne jira. Maal jechuuf fadheete kanarratti hin qaanfatinaa boromsi waa beekuun qaanyii hin qabdu dhibbaa dhibbatti kan isinii moon gara keenya dhuftanii karaa keessaatiin jechuudha. Fakkeenyaaf amma yuutuubiin kiyya feesbuukni kiyya maqaan kiyya Irbuu Jaalalaa jira. Maqaan ammoo kanii fi gartee yuutuuba kiyya Hafarsaatuuf jira. Kan tiiktookalleen akkasuma. Achi keessaan tekisti gootanii nu barreessitanii akkanaa telefoonni kiyya dhugaadhaa waan takka waan gartee isin gallakkiftan viidiyoo namoonni gallakkisun akkaataa amma addunyaa irra jirtu kan arguu danda'u jechuu hordii dandeessan gama kiyya dhuftanii na gaafachuu dandeessan guutuu isaa akkaataa gartee itti fayyadamtan anaatu isinii godha jechuudha. Yaada keessan rakkoo isin keessa jirtan bifa gartee viidiyoo yuutubaatiin bifa tiiktokaatiin bifa feesbuukaatiin akkaatti gartee nama biree isinii ga'u isin gargaaruudhaaf ana Hafarsaan isin biraan jira dandeettii hundaa'uu ni qaba alhamdulillah rabbil aalamiin. Kanaaf hin qaanfatinaadha. Jalatti tekstii yookaan komentii naa kaayaa yookaan maqaa feesbuuk keessaa naa kaayaa kootu nu barsiisii akkanaa waan akkanaati dhugaadhaa dhugaa keetii waan jiru garteemi. Hundaafuu qaanyiin qabu waan hin beekne nama gaafatanii baruun qaanyiin qabu. Qaanyiin irra hamtuun ni beektaa wal sallamuu jaartii obboleessa keetii faa fuudhuu jaarsa obboleettii teetii ifaa itti heerumuu faadhaatu hamtu. Yeroo guddaan namoonni maantana biyya ambaa kana keessa jirtan kan akka namni kaan haa gubbaa hidhatu jira. Wallaalummaa rabbiin sin dhiisu guyyaa boru addunyaan gabaabdu waan ta'eef kana dhiisaa bira kutaa tan gartee jaarsa hin qabne hedduu tan jaarsa kan gartee jaartii hin qabne hedduu shabaabni. Kanaaf laalladhaa wallaalladhaa heegireef wal fuudhaa malee walirratti haara baafachuudhaaf walitti hin heeruminaa waliin fuudhinaan sin jaa. Kan biyyaa baaneef jireenya keenya jijjiiruudhaaf. Fakkeenyaaf yoo ilaaltan namni biyya irra guddaan biyya hin jiru nama gurguddaa fi ijoollee malee haala ammaa tanaa keessatti namni biyya ni jira yoo yennu taate ni hiyyimne jechuudha. Karaa fiizaatiin haa ta'u karaa gartee seeraan alaatiin haa ta'u nam tokko biyya jiru shabaabaa fi dargaggeettiin jechuudha. If jijjiirree maatii keenyallee jijjiirree gara biyya teenyaa deebi'uudhaaf hawwii qabaachuudha malee walirratti nutuu fi fonga kana biyyaa hin qabnu fi hin qabnu gisee gartee gaddeebinee dikee qashaashillee kana keessa gaddeemnee wal miinee wal nyaannee rakkoo adda addaa keessa yeroo wal buusu hin jirru. Natti naarinaa warri gartee waan akkana hojjetanillee feetanii osoo hin fedhin hojjettan waan taateef if duba deebitanii daawwitiidhaa if laaltanii irraa toobachuu dandeessan. Gartee kan wal fuutanis walii kaasanii hin jenneen warri waan akkanaa kana hojjechuudhaaf hawwii qabdan obboleessa irratti hamtuu akka yaaddu godhuudhaaf warri hawwii qabdan if duba deebi'a. Maaliif kan biyyaa baaneef yaadadha. Akkasiin isin jaa obboleeyyan kiyya hundumaafuu itti obbolaadha. Keessattuu Oromoon borumsa waa hundaatiin duubatti aantummaa waan qabnuuf walirraa baranna. Gartee walirraa barannaa isin jajjabeessee jechuudha. Shamarrees ta'ee dargaggeessaas ta'ee koottaa borumsa keessa waan qabdan natti as baasa. Anis kiyya waan hin qabu isinitti nichi baasa. Tan dandeenyeen nama danda'u jira. Kaan biyya Ameerikaa jira, kaan biyya Suudii jira, kaan biyya Yemen jira, kaan biyya Dubaay jira, kaan Itoophiyaa jira. Waliif daddabarsinee hattaa kan gartee qubee afaan Oromoo hin beekne wal barsiisu. Quraana Islaamaatu guruppii imootiin banatanii wal barsiisaa jiran.
bifa kana waa hundaa wal barsiisuu dirqama keenya akkanaan isin jootte jechuudha. Kanaaf natti mufatinaadha. Viidiyoo taniin ammoo waraabu tanaa miti irra caalatti gartee akkaataa gartee itti telefoonatti fayyadamtan koompitaratti fayyadamtan televiziyoonallee akkaataa gartee itti fayyadamtan hundaa'uu qaamaan gabbuuseetiin bismillaahi ta'aalaa amma garuu bas gaaxiqishoo biyya dadhabduu keessaa jiraanillee harki keenya qallaadha. Silaa harki xiqqishoo naagee waa hedduu akkasii gabbuuseetiin tunis tanaa jee waan gartee namni sakshitti ifii dhuunfaa isaatii faayidaa isaa qofaaf gartee mana keessa qabatee ifitti fayyadamu osoo hin taane naa wajjin akka isin itti fayyadamtan teekinooloojii tan isiniif godha jechuudha. San hundaa wanni gartee naaf godhamuu dadhabee xiqqishoo bizineesa kana bizineesaan naan ga'anii beektaa. Yoo rabbiin nuuf fedhe naa fi isinitti illee rabbi riskii gurguddoo nutti haa kennu. Yoo riskii qabaanne namni nu bakka gartee tiisisnii fi sareen qumaamaa irra oolan sanirra hin oollu jechuudha. Kana jechuun kiyya maal beektaa? Faayidaa gurguddoo waan tana keessa jira. Dhageessanii? Faayidaan gurguddoon jirtu ni beektaa? Taanis mana madaamii keessan dhaabbachaa ka teeknoon tahin waa uumuu waa tolchuu gartee biyya namaa gartee boontee deemuudhaaf jechuudha. Fiizaa dhawwattee dheeyxee bas maallaqa nagayaatiin makiinaa tana tolchitee nama wal'aantee koompitara adda addaa tolchitee dooraala adda addaa nyaatta. Barumsa kee xumurattee deemtee jennaan waa hedduu barattee jennaan biyya feete keessa yoo jiraatte kabajaa qabdi jechuudha. Ammoo akkanumaan akkuma gartee warra jalaa kaatee barnoomsa kutaa 5 murtee kutaa 8 murtee 10 murtee kaatee eeguu biyyaa baate maal gootee gizee biyya namaa reeyte ooruma daleeyte kaanis hariiraa ooruu dalagan hababa guuran timaantiin guuran jechuudha. Kaanis maal godha re'ee namaa faatiisa loon namaa faatiisa kaan hammaama namaa faadhiqa dhiitti dhalaan jechuudha. Dhalaa akka teetii jalaa siree tolchite xaaqaa massaati lafa dhiitti jechuudha. Hundi keenya harki keenya guddaan kana beekumsa tokkoon biyyaan baane xalabamnee akka gartee uummata nu dura dabre gartee akka wantitti gurguramne ifumaaf gatii maallaqa ifirraa kafallee ifumaaf uummataa dhufaa jirra. Kun sammuu keenya keessa kan nu seenu qabu. Kanaaf waan kana hundaa'u akkaataa hunda bifa viidiyootiin tartiiba tokkoon akka gartee siif galutti wal barsiifna. Keeshaanis wal bira dhaabbannee sabskiraabinis wal bira dhaabbannee wal guddisnee walirraa fayyadamnee wal fayyannee biyya teenya illee gallee biyya teenya fayyanna. Kanarraa haa hojjennu jechuu fedheeti. Waan gartee na dhageeffattaniif waan sheer naaf gootaniif waan sabskiraayib naaf gootaniif waan komentii naaf kennitaniif hedduu takkaan isin galatoomfadhaa. Nagaan naa jiraadhaa nu bira dhaabbadhaa. Akka gartee dandeettii qabdan afaanii kan isin yookaan afaan kiyya kana jechuudha. Hojiidhaan hojjedhee gaafaan gartee maallaqa harkadhe akkaataa makiinaatti tolchan akkaataa koompitaritti tolchan akkaataa aappilikeeshinii adda addaa kan telefoonaa kana itti fayyadaman akkaataa telefoona garaa adda diiganii itti walitti deebisanii walitti gartee tolchan hundaa'uu hojiin fideen isin garsiisa waan ta'eef na bira dhaabbadhaan isin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan naa jiraadhaa hanqaan viidiyoo biraa qabadhee isin dhufutti.